السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تهردفتو تكيا جراك اللي انسر الله الركعة الرت ديبي جرا مالف تريو جدا نمني يرو بكتا كرا بكتا كتي جيرتو تكو وامنا كيسا سرفتو في منو في سرفتو جيجي ترى سنماف تري مالي وام براتي في متجيجو الحمد لله نمني واني انك اللي سر تريف وام برا وصون تهين سبب من جيجيرات ديب جيجا waan mana keessa sirreeffachuuf jecha ture isinirraa nagaa na eedan isiniin jedha maga nagaa no eedani kanaafuu ani baay'ee gammachuu qaba maaliif jennaan namni tokko yoo waa tokko dhabe waa tokko argataa jechuu anamma qabeenni narraa bade sun osoo na gaddisiisuun tahin Abdulaziizin argachuun kiyya baay'ee na gammachiisee gammachuu qaba kanaafuu gammachuu kiyya guddaa isinifti ibsachuu barbaada jechuudha har'a guyyaa har'a wanni anasitti dhufee tokko gammachuu magiyya isinitti ibsachuuf malee waan biraati fi miti maaliif jennaan namni ka gizee tokko yoo gadde gizee tokkoon gammadaa jechuudha gizee tokko yoo kufe gizee tokkoon ka'a jechuudha maaliif jennaan gizee Faares nabiraa deeme waan baay'ee kufee miidhamee kufee kufiinsa dandaman qabne ka cabu hidama dandaman qabne waan kufe natti fakkaate guyyaan natti dukkanaayee guyyaan irraa kun osoo ka guyyaan dukkanaa'u taate guyyaan irraa kun guyyaa natti dukkanaayee jedhee dubbadhee ture haasaa kiyya ka durarratti akkuma yeroo san deemissi Faares guyyaa natti dukkaneessetti dhufiinsi Abdulaziz ammoo dukkana naa ibsee isiniin jechuu barbaada dukkana naa ibsee maaliif jennaan baay'ee dhugaa nama gaarii nama haasoyni isaa qabbanaa namatti tolu tokko jechuun maaliif jennaan haalaa fi amalli isaa baay'ee gaariidha nama baay'ee amala bareedaa qabu kanaaf haala isaa gizee ilaalee namni halaalarraa wallaalurra gizee wal bira ga'ee waa'ee walii baraa jechuun kanaafuu gizee natti dhiyaatee haala isaa ilaalee yaada isaa baruu dhuguma nama xiqqaa nama yaada guddaa qabu jechuudha nama kaayoo qabu nama haala amalli isaa gaariiti jechuudha Abdulaziz kanaaf gammachuu kiyya ibsachuu barbaadaa jechuudha soddaa kiyya abbaa Abdulaziz maal akka sheer gootanii biraan naageettan barbaada seetan ani qabeenya caalu argadhe waan Samiiraan gaddarra jirtu isinitti hin fakkaatini ani gammachuu irra jira gammachuu qaba addunyaan isinuu dhumtuudhallee osoo na bira jiraattallee mumkin ni dhumti mumkin ni teetti jechuu kanaafuu Abdulaziz qabeenya caalu daa'imandii harkaa qaba jechuu daa'imandii daaba caalu jechuu harkaa qaba kanaaf gammadee jira baay'ee gammadee simmiidhuun jiru baga gammaddee naan namni gaddullee namaa waliin gaddaa yeroo namni gammadullee namaa waliin gammadaa jechuun maaliif jennaan daawwattoonni kiyya har'aa akkuma duraan gaafa gadda isinitti ibsadhu sanitti warri naarifattanis jiraatan warri gammaddanillee jiraatan har'a ammoo warri gaafa san gaddaanatti gammaddan sun har'a gammachuu tiyyaafoo akkam isin biratti ani amma baay'ee gammadee jira wanni takka wanni narra bade tokko hin jiru wanni hundinuu suuta tarkaanfii keessa namni akkuma uf duratti ilaaleen karaa kana deemee fiigee qaxxaamuru yoo jedhe fiigee qaxxaamuruu hin danda'u maaliif jennaan suutumaan deemee bakka fiigichaan dhaqu sanillee suuta deemee dhaqa malee daddafeeti akkana fiigee dhaqqabe yoo jedhe karaa kanatu jalaan dhumne isatu osoo bakka san hin gahin yookiin dadhabee karaa ta'a jechuudha yookiin ammootu dadhabeeti bakka san osoo hin gahin miidhaan isarra ta'a kanaaf karaan dheeratee fiiganii hin qaxxaamuranii suutuma deemanii maa deemsa guyyaa namaallee hin deemne bira gahanii jechuudha kanaafuu obsaa fi gaddi yeroo san na haguuge suni suuta deemsa suutaatiin biraan nagahee Abdulaziz daa'imandii kana naa hiree jechuudha maaliif jennaan har'a Abdulaziz kaanii baay'ee gammadee jira maaliif jennaan waan daa'imandii guddaa isaa osomaa deemu karaa walqixxee argadhee fudhee galadhee natti fakkaata daa'imandii guddaa kanaan wal fuudhee hin dandeenye waan akkasiisa waan argadhee na fakkaata kanaafuu baga gammaddee jedhaatii warri koomantii barreessita warra duraan arraba naa gumaachitan sunillee har'a
wanni isin naa gumaachitan waan gammachuu naa gumaacha isiniin jechuu barbaade. Akkuma isiniin jedhe Abdulaziziin waliin as booda miidiyaa irratti hin baanu isiniin jedhee ture. Akkasuma Abdulaziz ammas ni jira garuu miidiyaa irratti hin bahu, miidiyaa irratti waliin hin baanu. Soddaan kiyya ammoo maal jedhanii eeka dhugaadha jechi tokko kan isaan jedhan maaliif jennaan akka aadaa sikkoo mandoo keessatti soddaan soddaatiin warri jaarsaa akkasumas warri jaartii guutunuu kabajamaadha jechuudha. Garuu haalli tokko tokko soddaallee haa ta'u soddaatis fira isatti aanus yoo ta'e gochi ilma namaa tokko tokko haala fi safuu nama cabsisiisaa jechuu barbaadetti yoo safuu ka itti cabsu taatellee asumaan ilmaan Oromoo guutuun na hoffolchaa isiniin jedha maaliif jennaan safuu na dalaydee na arrabsitee soddaa naan jetta siin jedhamoo eessuma naan jedha jette ani eessuma wanni jedheefi maaliif jennaan Faarisii waan eessuma ta'uuf eessuma jedheen malee eessumaa fi abbaan tokko miti maaliif jennaan eessuma jechuun Abdulaziz obboleessaadha Abdulaziz ta'a. Wanni an eessuma isaan jechuu danda'e maaliif jennaan eessumaa fi abbaa jaarsaallee addaan hin beektu tuni naan jedha. Wanni ani jecha san jedheef Faarisitu eessuma siin jedha saniif eessuma moo soddaa abbaa Abdulaziz abbaa siin jedhe malee aadaa Oromoo wallaaleetii miti ani intala sikkoo mandooti. Kanaafuu aadaa yoo kan wallaalus ta'e maaliif jennaan ilmi namaa kan aarre hin jiru gisee aare namni miira keessa seena maaliif jennaan ani waan miira keessa jiru haasaa dubbadhe malee wallaaleetii miti. Aadaas wallaaleetii miti. Safuu ammoo safuu waan cabse tokko hin jiru maaliif jennaan dogongora ofii dogongorri nam tokko dogongore mungkin kabiraallee dogongorsiisuun mara maaliif jennaan akka abbaan Abdulaziz dogongore anallee ni dogongorsiisa kana jechuudha maaliif dogongorri kun awwala isarraa dhufe malee anaa miti. Kanaafuu kabajamtoonni daawwattoonni kiyya warri web laaltanii Samiiraanii maaliif webiin akkana goote jechuun keessaniin oolu. Wanni ani webiin akkana godheef tokko illee hin jiru web ofiif na tuqe na ta'uunaan kaatu qabnaan namu gizee laallate ibiddi jedhan qaanqeen ibiddaa abbaa irra buute laalessitii jette Oromoo maaliif jennaan waan inni na tuqe na laalesseef dubbadha jechaan ofirraa deebise maaliif jennaan ilmi namaa tokko humnaan dhahee waa ibsataa jechuudha tokko jechaa waa ibsata. Akkuma uumama ilma namaa keessatti namni karaa lama karaa sadii waa ibsatuu danda'a. Tokko gattaayeeti na argaa kun ebaloo kana na godhe jedhee waa ibsata. Tokko ammoo mootummaa bira dhaqeeti uummata irraa tarkaanfatee mootummaa bira dhaqee mootummaan ani kun rakkoo akkanaa qaba namni rakkoo kana narraan ga'e ebaluu jedheeti akka kun amma naaf waabee kana qaba. Waabeen rakkoo akkana narraan ga'e koottaan halaalaa jedha. Kun ammootu akka kiyyaa kun jechuudha kan namni akka kiyyaa jecha deebisaa gocha deebisaa ilmi namaa baatii sagalii dhalataa namni tokko nuuka tokko caalu hin jiru. Furdinnaa fi qal'innaa yoo wal caale malee sammuu bal'innaa fi sammuu dhiphinnaa yoo wal caale malee ilmi namaa tokko nuuka wal caalu hin jiru jedheetiin gocha inni narra dalaga caalaa anis gocha san fakkaatu deebisee malee wanni ani isa godhee isa miidhan jiru maaliif jennaan dubartiidhaa jedhe. Dubartiin tun tagoota dhalte, talaafaa dhaltu, taballaa dhaltu. Tanaafa dhaltu dubartiidha malee dhiiraa miti. Kanaafuu dubartii hin tuffatinaa dubartii jettanii dubartii hin tuffatinaa maaliif jennaan dubartiin tuni tawaa meeqa hooggantee ooftuuyyuu nama tubbeene malee dubartiidha. Humna haga dhiiraallee yoo kadhabdu taate malaan ammoo akka dhiira caaltu dubartiin namuutu ni beekaa jechuudha. Kanaafuu dubartiin waa meeqa addunyaa kana jannata keessa addunyaa irratti ol dhiira amma nutu jira jedhee nutti fudhatu dubartii jedhee nutu uffatu kanallee wanni addunyaa jannata keessa addunyaa irratti ol baase dubartiidha yoo yaadattan. Hawa Aadamiin jannata keessa baafte. Jannata keessa namni Aadamiin baase Hawa. Kana namuutu tolchee beeka jechuudha. Kanaafuu dubartii isii kennee yoo dhabdullee taate mala ammootu ka dhiiraa ka caalu gizee mala gatteettee malte hin qabdii jedheetiin laala maaliif jennaan ilmi namaa kamummaanu sammuun wal caala malee dhiirummaa fi dubartummaa keessa jirtu jechuu kiyya ibsatuu barbaadeetu waan biraa osoo hin ta'in osoo na hoffolchaasin hin jedhu uummanni dhiiraa ka biraa maaliif jennaan obboleeyyan kiyya abbaa kiyya dhiira jechuun abbaa manaa kiyya dhiirallee tuquun barbaadu laakiin ammootu dubartiin
isii dubartii dhiisaati jecha abbaan jedhetu kana na jechisiise deebi'ee gara kaaniin osoo eegana sodaanne maaliif gaara galte ani ka gaara na galche fedhii kiyyarraa ka ka'e malee dheefa namaatiif gaaratti hin galle jechuudha dheefa namaatis wanni gaaratti na galchullee hin jiru maal balleessee gaaratti galaa badii takkaawuun qabu Abdulaziz taanaan ofiinatti dhufe wannan dirqiin fidee Abdulaziz in kootu na bira gali jedhee yookiin ammootu isa abduubee fiden jiru akkuma aalamni guutuun beeku akkuma uummanni Oromoo bal'aan beeku Abdulaziz abbee ani jaaladhee waliin deeme malee namni wanni Samiiraan dirqiin fuutee bira na fidden jirtu jedhee uummata fuuldura bahee dubbate kanaafuu wannummaa yakkummaan an dalageetiin magaalaa keessa bahu tokkolleen hin jiru maaliif jennaan jireenya kiyyaaf jecha dantaa jireenya kiyyaatiif jecha bakka san gadhiise malee wanni isin dheefaaf gadi dhiiselleen hin jiru kanaafuu bakka an jiraadhu wallaaltaniiti ka zooraa jirtan wanti isin amma kana isin jechisiisee akka ani magaalatti deebi'ee yookiin isin sodaadhee dheessee amma ammoo magaalatti deebi'eetiniin isin waliin mormii godhuu barbaaddan ana akka Sa'id baanu jireenya haaraa akka Sa'id jedhe san jireenya haaraa guyyaa jiruutii oofachuu jira akka gaaritti kanaaf magaalarraa achi bahe malee wanni magaalarraa na baase tokkonuu hin jiru jechuudha sodaa namaatiif jecha magaalaa keessaan baane har'allee nama sodaadhu borullee nama sodaadhu yakkummaan an dalagee nama sodaadhu hin jiru kanaafuu kabajamtoota hordoftoota kiyya manallee haaraa jijjiiradhe bakkallee bakka haarawatti galee Abdulaziz waliin gammachuu Abdulaziz natti dhufiiti jechuu Abdulaziz wal argine godhuuf hin deema kanaafuu gammachuu Abdulaziz dhufuu kanarratti eenyu dhiyaataa eenyu hafaa walumaan ilaalla eenyutu dhufa nama hedduu yaamee jira maaliif jennaan nama hedduu yaamee jira eenyutu bakka an jirutti sodaa malee dhufa eenyutu sodaatee hafaa akkuma jedhan san ka Sa'id waa takkallee keessa hin jiru wanni inni quba qabulleen hin jiru jedhanii turanii Sa'idillee na waliin jira jechuudha filaa kanarratti Sa'idillee ni dhufa jedheetiin abdii qaba inshallah ni dhufa Samiiraa fi Abdulaziz waliin haflaa kana qoodamee waliin gammachuu tana qoodamaa eenyutu gammachuu tanarraa hafaa jechuullee ni ilaaltanii nama haaraa fi mana haaraa yoo jijjiiratan nama haaraa fi bultii haaraa fakkeenya bultii haaraa yoo ijaaratanii fi mana haarawatti yoo galan gammachuu addaa godhatanii kanaafuu gammachuu addaa san qopheeffadhee qabaa yookiin viidiyoo kanarratti viidiyoo itti aanurratti walitti dhumnaa hanganumaan nagaatti naa turaa isiniin jedha yoo badii qabaadhallee na hoffolchaa isiniin jedha.